kabaja amantiilee hundumaa ni tiksa. Ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname. Diinnan Oromoo keessumattuu mootummaan aangoorra jiru wayyaaneen uummata bal'aa kana karaa kutaa yookiin gosummaa qoqqooduuf yaaliin hin taasisanii jiru. Mootummaan wayyaanee karaa amantiif shirasaaf danda'ame hundumaa yaaluun tokkummaa Oromoo laaffisuuf dhama'urraa of qusateen beeku. Uummanni Oromoo amantiilee adda addaa waan hordofuuf tarii karaa kanaan waan milkaa'utti fakkaateef dura diinummaasaa itti fufeera. Naannolee amantii kiristaanaa yookiin islaamummaa hordofamutti akka waan abaawoon amantii waaqeffannaa babal'isuuf dhaabbatetti olola. Kunis hordoftoota amantii islaamaa fi kiristaanaa biratti adda bilisummaa Oromoo jibbansiisuuf kan yaadame ta'uu isaati. Bakkoota hordoftoonni amantii islaamaa yookiin waaqeffannaa baay'atanitti ammoo akka waan abaawoon dhaaba amantii kiristaanaa ta'etti olola. Kunis akka hordoftoonni amantii islaamaas ta'e waaqeffannaa ija shakkiitiin abaa'oo ilaalanii deeggarsa waakkataniif kan akeekkateedha. Haaluma wal fakkaatuun bakkoota hordoftoonni amantii kiristaanaa fi waaqeffannaa baay'atanitti ammoo abaa'oon amantii islaamaaf kan dhaabbate fakkeessanii ololuutu mul'ata. Ergamtoonni wayyaanii kan olola akkasiitiin tokkummaa uummataa yoo danda'an diiguuf yoo dadhabanis laaffisuuf bobbaafaman lakkoofsi isaanii xiqqaa miti. Wanni ifatti beekamuu qabu garuu adda bilisummaa Oromoo jechuun dhaaba wayyaanee bifa kanaan dhiyeessuun yaalu miti. ABO jechuun dhaaba siyaasaa kan amantii tokkoof loogee kaawwan muggeessu miti. ABO'n walqixxummaa amantiilee hundumaatti amana. Sagantaa siyaasaa ABO fuula 10 keeyyata 5 jalatti akkuma ifatti kaa'ame mootummaan amantii hin moggeeffattu kanaafuu kamiifuu hin baasitu walqixxummaa fi kabajaan amantii hundumaa ni tikfama jedha. Keeyyata kana jalatti mootummaa jechuun kan dheerame akka sagantaa siyaasaa ABO'tti mootummaa Oromiyaa kan gara fuulduraatti dhaabbatu ibsuufi. Adda bilisummaa Oromoo eenyummaa uummata qabsaa'oofiidhaan tolche beeka. Uummanni Oromoo uummata tokkicha amantiilee garaagaraa hordofu ta'uun ABO jalaa dhokataa miti. Uummata amantiilee garaagaraa hordofu akkasiif imaammata dhimbaabsaawaa hordofuunis waanuma wal nama hin gaafachiifne. Uummanni Oromoo amantiilee adda addaa kan hordofu ta'uun immoo caalaatti miidhaginaa fi ilaalcha diladdummaa hawaasichi qabu mul'isa malee yaaddessaa miti. Sabni tokko amantii tokkicha kan waliin hordofu ta'ee qofaaf tokkummaasaa bu'uura jabaa qaba hin jechisiisu. Amantiilee adda addaa hordofeef ammoo tokkummaasaa yaaddessaan ta'u. Amantii tokkicha waliin hordofuun wabii nageenyaa fi tokkummaa akka hin taane fagoo osoo hin deemne ollaa biyya keenya kan taate Soomaaliyaa fakkeenya fudhachuun ilaaluun salphaadha. Wanni murteessaan imaammata warri siyaasaa biyya tokkoo taligu hordofu malee hundee garaagarummaa yookiin tokkummaa amantii uummanni tokko waliin qabaatu miti. Dhugaa kana mirkaneessuuf mee fakkeenya biyyoota Hindii fi Paakistaan qofa haa ilaallu. Har'a biyya Paakistaan caalaa biyya Hindiitu nageenya amantiisaa fi misooma shaffisaa qabaachuun beekama. Akka amantiitti yoo ilaalle immoo uummanni Paakistaan guutummaa guutuutti jechuu danda'ama amantii tokkicha waliin hordofa. Uummanni Hindiyaa immoo amantiilee garaagaraa waliin hordofa. Sida amantiidhaan tokkoomuun wabii nageenyaa fi misoomaa taate Paakistaantu Hindii caalaa saba tooftuu fi misoomtuu ta'a ture. Garuu dhugaan mul'ataa jiru faallaa kanaati. Wali murteessaan garaagarummaa yookiin tokkummaa amantii qabaachuu odoo hin taane imaammata siyaasaa gama kamiifuu hin baabsinee fi hordoftoota amantiilee hundumaa ija tokkichaan ilaalu hordofuudha. Adda bilisummaa Oromoos akka dhaaba qabsootti kan itti amana. Borus akka mootummaatti imaammata kanarraa ala ta'e hordofuuf hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti didhaalee amantii tuttuqatanii itti dhufan hedduu injifannoodhaan keessa dabre. Qabsaa'onni ABO hangaftoonni rakkoo bara 1978 keessa dirree bahaatti dhalate irra aanuu kan danda'an hin baarsummaa yookiin
secularity dhaabni kun amantii irratti qabu irratti jechuudhaaniitiin akkasumas bara 1980 keessa hoogganni adda bilisummaa Oromoo sadarkaa oliidhaan odoo dhimma qabsoof gara Soomaaliyaatti imalaa jiru shiftoota Soomaaliitiin bakka Shinnigga jedhamtutti qormaata lubbuu mudate. Diinni gaafate Oromoo tokkichi amantiidhaan adda foo'ee gaaga'uuf wayita qaadatitti qabsaa'onni sun seenaa fakkeenyummaan ifiidhaa bara baraan yaadatamtu galmeessuun waliin wareegaman. Nuti musliimaa fi kiristaanatti addan qoodannu nuti Oromoodha. Hiree takkitti waliin qabna kaayyoo takkaaf manaa baane kaayyoo takkaaf wareegamnas jedhanii lubbuu isaanii bakka bu'aa hin qabne tokkummaa Oromoo mirkaneessuuf kitiman. Adda bilisummaa Oromoo arras ta'eef boru qabsaa'ota cichoo kana fakkaatanii ibsama. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo mudde bara 2000